Hello, nagaa keessanii. Har'a waa'ee linear equation and their application kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Linear equation biizinasii keessatti jechuudha. Barattoota College of Business and Economics baratan most barattoota hundumaaf dipaartimentiidhaan kan kennamu ta'a jechuudha. So linear equation beekumsa isaa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Wantoota garaagaraa real world keessatti hojjechuudhaa fi beekumsa linear equation muraasa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. So har'a linear equation kana maal akka ta'ee fi akkasumas immoo linear function isaa haala kamiin akka barreessinu akkasumas immoo linear equation kana akkamittiin developee akka nuti goonu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isa kana erga barannee booda immoo application isaa jechuunis total cost, profit, break even akkasumas wantoota garaagaraa keessatti jechuudha. Hojiirra oolchuudhaan akkamitti akka itti fayyadamnu day to day activity keessatti jechuudha. Akkamitti akka itti fayyadamnu immoo viidiyoo lammaffaadhaan their applications kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadha jechuudha. So har'a linear equation jechuun maal jechuudha akkasumas immoo akkamitti develop goona karakteriin isaa maal fakkaata kan jedhu qofa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Linear equation are equation with a variable and a constant with degree 1 jechuudha. Linear equation jechuun egaa fakkeenyaa fi linear equation tokko osoo barreessineeti 5x plus y is equals to 7 jennee gaafa barreessinu kun amma linear equation tokko jechuudha. Linear equation kana keessatti asirratti hundoofnee linear equation maal ta'uu akka qabu amala akkamii akka qabaatu hundumaa gargar baasna jechuudha. Linear equation inni dura wanti inni guutuu qabu keessaa tokko digrii isaa tokko qofa ta'uu qaba jechuudha. Digrii isaa tokkoon ala bifa kan biraatiin taa'uu qabu jechuudha. Bifa kan biraatiin yommuu jedhu bifa firaakshinii akkasumas immoo lakkoofsa tokko ol ta'een digrii isaa taa'uu hin qabu jechuudha. Gaafa akkas ta'e linear equation jedhamuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa termiin isaa kuni saayinii ida'uu yookiin hir'isuutiin kan gargar bahudha jechuudha. Saayinii ida'uu yookiin hir'isuutiin kan gargar bahu jechuudha. Termiin isaa jechuudha. Gaafa baay'isuu ta'e wanta biraatti nu jalaa deema waan ta'eef ida'uu fi hir'isuudhaan kan gargar bahu jechuudha. Yommuu fayyadamnus jechuun biizines keessatti yommuu fayyadamnu ida'uu fi hir'isuutti kan gargaaramnu jechuudha. Yeroo baay'ee isa kana hojjechuuf jechuudha. Inni kan biraa variabiliin termii tokko variabilii wal fakkaatanii waliin baay'atee taa'uu hin qabu jechuudha. Kana yommuu jedhu fakkeenyaa fi 5x y gaafa akkas goonu inni kun maanni linear equation ta'uu hin danda'u jechuudha. Linear equation ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa giraafiin isaa maal ta'uu qaba? Straight line ta'uu qaba jechuudha. Giraafii isaa straight line ta'uu qaba jechuudha. Giraafii isaa gaafa kaasnu straight line ta'uu qaba jechuudha. Akkanatti straight line ta'uu qaba yookiin immoo kana qofas miti kallattii garaagaraatti deemudha. Garuu sararri isaa kun yookiin straight line ta'uu qaba jechuudha. Gaafa deemu straight line ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun maal ta'uu qabu jechuudha? Paraaboolaa ta'uu qabu yookiin immoo bifa adda ciccitiinsa ta'e qabaachuu qabu jechuudha. Giraafii isaa straight line ta'uu qaba jechuudha. Okay, erga kana jennee linear equation amala akkanaa qabaa jechuudha. Isa kana adda baasnee beekuu qabna jechuudha. So linear equation kana function-dha kan biizinasii keessatti ittiin hojjechuudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Function isaati jechuudha. So function isaa slope fayyadamnee function gaafa barreessinu isatti fayyadamneeti kan biizinasii keessatti ittiin hojjennu jechuudha. So function linear kana gaafa barreessinu y is equals to mx plus b jennee gaafa barreessinu asirratti wanta lama dirqama gargar baasnee beekuu qabna jechuudha. Innis dependent variable fi independent variable dha jechuudha. Kanaaf y keenya yeroo hundumaa jechuudha dependent variable dha jechuudha. Sababa maaliitiif dependent variable ta'e x'n aguma value'n x jijjiiramu y keenya hin jijjiiramaa jechuudha. X'n immoo asitti maanni independent variable dha jechuudha. Wanti isatti bu'u hin jiru jechuudha. B'n kun immoo constant number dha. Akkasumas immoo y intercept dha jechuudha. Y intercept dha jechuudha. So ilaallaa jechuudha. So as keessatti erga akkana jennee m'in immoo maanni slope keenyaa jechuudha. Slopein kun biizinasii keessatti akkamitti nu fayyada kan jedhuu fi additional costs ta'uu danda'a. Additional wanta tokko gaafa product goonu kostiin nuti baasnu hin jira jechuudha. Kostiin nuti baasnu sana keessaa kan yuunitii tokko bakka nu bu'a jechuudha. Kan yuunitii tokko jechuudha. Additional cost kan bakka nu bu'udha jechuudha. Application isaa keessatti bal'inaan hin ilaalla. So amma linear equation kana akkamittiin develop gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Irraa linear equation kana wantoota sadiirraa develop gochuu ni dandeenya jechuudha. Tokkoffaa
Islooppii fi interceptiin gaafa nu kennamu linear equation kana develop gochuun ni danda'ama. Akkasumas immoo islooppii fi 1 pointiin gaafa nu kennamu develop gochuun ni danda'ama. Inni sadaffaa immoo 2 pointii qofti gaafa nu kennamu develop gochuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa gaafa islooppii fi interceptiin nuuf kennamu and intercept. Okay. As keessatti fakkeenyaaf fudhannee gaafa ilaallu islooppii keenya fakkeenyaaf osoo 2 nuuf kennee m is equals to 2 2 osoo nuuf kennee akkasumas immoo interceptii fakkeenyaaf 3 nu kennee akkamittiin asirraa develop akka goonu ilaallaa jechuudha. So linear function keenya maal ta'a? Y is equals to mx plus b ta'a jechuudha. As keessatti m keenya ni qabanna akkasumas immoo y interceptii ni qabanna jechuudha. So b'n kuni y interceptidha isiniin jedheera jechuudha. Yeroo kamiyyuu b'n y interceptidha isiniin jedheera jechuudha. Salphumatti maal goona? Y is equals to m keenya 2 ni qabanna 2x plus 3 goonee linear function keenya barreessuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Karaa biraatiin immoo yommuu x interceptiin nuuf kennamu, x interceptiin gaafa nuuf kennamu fakkeenyaaf x interceptiin osoo 2 ta'e akkamittiin barbaanna? Gaafa sanii dirqama b barbaaduu qabna jechuudha. Gaafa san dirqama b barbaaduu qabna jechuudha. Asitti sababni isaa salphaatti nu keessa buusnee fi y interceptiin b keenya waan bakka nu bu'uu fi salphaatti kana argachuu dandeenyeera jechuudha. Garuu immoo x interceptiin gaafa nuuf kennamu maal gochuu qabna? B barbaaduu qabna jechuudha. So kana gochuu fi x interceptiin gaafa 2 ta'u x interceptiin gaafa 2 qabu y interceptiin keenya keessa beekamtiidhaan maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. So order pairiidhaan gaafa barreessinu x y jennee gaafa barreessinu x interceptiin keenya 2 gaafa ta'u y keenya 0 yoo ta'e jechuudha. X interceptii barbaaduudhaaf y 0 goona akkasumas immoo y interceptii barbaaduudhaaf x 0 goona waan ta'eef bifa kanaan barreeffannaa jechuudha. So erga kana goone booda amma maal goona? Foormii keenyarraa function sana barreessuuf deemnaa jechuudha. So foormiin keenya y is equals to mx plus b dha jechuudha. So asitti y keenya 0 dha. Akkasumas immoo x keenya 2 dha jechuudha. Sloppiin keenyarree 2 nuuf kennameera jechuudha. Isuma sana fudhannu sloppiin 2 nuuf kennameera jechuudha. So walqixa ta'a 2 x keenya asitti meeqa qabna? 2 qabna jechuudha. Plus b dha jechuudha. B qabna jechuudha. B amma barbaaduuf deemna jechuudha. So isa kana 0 qixxee ta'a kuni 4 ta'a jechuudha gaafa baay'ifnu plus b ta'a jechuudha. So b keenya barbaaduu fi 4 keenya gamas xiqqeessifna jechuudha. So b keenya qixxee ta'a maal ta'a? -4 ta'a jechuudha. So b keenya erga arganne booda amma kallattumaan maal gochuu deemna? Function keenya barreessuutti keessa buusuutti deemna jechuudha. Y is equals to m keenya 2 nuuf kennameera. X plus b keenya immoo -4 finneera jechuudha. Sorry asitti dogongoreera. Y is equals to 2x -4 dhaan waan ta'eef -4 ta'a jechuudha. Function kana akka kanatti barreessuu ni dandeenya jechuudha. Okay, isa jalqaba hojjenneefis jechuudha. Y interceptiin nuuf kenname akkamitti hojjechuu dandeenya? Y interceptiin keenya 3 nuuf kennameera. I think 3 nuuf kennameera yoo ta'e kana maal gochuu dandeenya? Akka isa kana goone jechuudha. Y 3 nuuf kenname jechuun x keenya 0 ta'uu danda'a jechuudha. Pointii kana baasuu dandeenya jechuudha. 0 3 isa kana baasuu dandeenya jechuudha. Isa kanaanis hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yaa hojjennu y keenya gaafa san maal ta'a? 3 is equals to m keenya immoo 2 nuuf kennameera 2 x keenya immoo maal fudhannee hojjechuu dandeenya? 0 godhannaa jechuudha. 0 plus b jennaa jechuudha. B arganneetoo gara jechuudha. So kana jechuun kun 0 dha. Kana jechuun b keenya maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. B keenya erga 3 ta'ee amma daarektumaan deemnee dhimma keenya keessa buufachuudha jechuudha. Function keenya keessa buufachuudha fi function keenya maal ta'a? Y is equals to mx plus b dha jechuudha. So y is equals to m keenya 2 ni qabna. X
akkasumas b keenya meeqa finneerra 3 finneerra jechuudha. Sorry 3 finneerra jechuudha. So inni kunii fi inni kunii tokkumaa jechuudha. Haala kanaan hojjannaa jechuudha. Kuni point 1 irraa x m slope fi y intercept yookiin x intercepting gaafa nuuf kenname haala kanaan foormii gochuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaanii slope fi pointiin tokko yommuu nuuf kennamu jechuudha. Waan slope and one pointiin gaafa nuuf kennamu akkamiin develop gochuu akka dandeenyu ilaallaa jechuudha amma. So fakkeenyaa fi sloping keenya m is equals to m is equals to 2 sloping keenya lama nuuf kennameera. Pointing keenya immoo fakkeenyaaf 2 4 jennee fudhannu pointii kanarraa akkamiin develop akka goonu ni ilaallaa jechuudha. Akkamiin linear function develop goonaa jechuudha. Jalqaba irratti formii isaa barreeffannaa y is equals to mx plus b jennee barreeffannaa jechuudha. Slope nuuf kennameera akkasumas pointiin tokko nuuf kennameera jechuudha. So kana maaliidhaaf deemnaa b barbaaduudhaaf deemnaa jechuudha. Yookiin immoo isin yoo barbaaddan general formii isaa m is equals to y minus y1 over x minus x1 jettanii isa kanaan criss cross gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu isa gara kanaan isiniif hojjedha jechuudha. So amma maal goona nuuf kennameera waan ta'eef y keenya asitti 4 dha jechuudha. 4 is equals to m keenya immoo 2 nuuf kennameera jechuudha. 2 iddoo x immoo 2 qabna jechuudha. Plus b keenya barbaaduudhaaf deemna jechuudha. Plus b keenya barbaadnee booda function barreessina jechuudha. So 4 is equals to 2 times 2 4 plus b. So b keenya 0 ta'a jechuudha. Kuni gaafa negative garasitti darbu 0 ta'a jechuudha. So b keenya 0 dha jechuudha. Kanaafi function keenya maal ta'a? Y is equals to slope keenya 2 qabna 2x plus 0 jechuun faayidaa waan hin qabneef function keenya kana ta'uu danda'a jechuudha. Bifa jalqaba isinii barreesse kanaanii asirratti dogongoreera. Bifa jalqaba isinii barreessanii m is equals to y minus y1 over x minus x1 jennee isa kanarraa isa argachuu ni dandeenya jechuudha. Isuma kana nu dhufa jechuudha. Kana maal goonaa m keenya jalqaba nuuf kenname meeqa? 2tu nuuf kenname jechuudha. 2 is equals to y minus amma kaa slope kanarraa nuuf kenname kana y1 meeqa qabna? 4 qabna jechuudha. 4 qabna jechuudha y1 over x minus amma immoo x keenya 2 qabna jechuudha. 2 qabna. Kana booda maal goona? Criss cross gaafa goonee baay'ifnu isa kanan wal fakkaataa qabu jechuudha. Sistema ammaa isin hojjedhe kana faana tokko ta'uu qaba jechuudha. So kana gaafa baay'isnu 2x minus 4 ta'a jechuudha. Is equals to inni kun immoo y minus 4 ta'a jechuudha. So amma y barbaaduuf deemna waan ta'eef 4 garanatti biraa dabarsinaa jechuudha. 2x minus 4 4 plus dhaan as gara kana darbaa jechuudha. Plus 4 ta'a jechuudha. Is equals to y dha jechuudha. Kuni minus 4 plus 4 jechuun 0 ta'a jechuudha. So 2x is equals to y dha jechuudha. Kana gaafa sirreessinee barreessinu y is equals to gaafa garasitti dabarsinu jechuudha 2x ta'a jechuudha. So inni kunii fi inni kuni tokkuma jechuudha. So foormii kanaan hojjechuu yommuu barbaaddan jechuudha baay'ee gaariidha jechuudha. M is equals to y minus y1 over x minus x1 isa kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. General formii kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Okay, inni ittaanu pointiin lama gaafa nuuf kennamu akkamittiin develop goonaa jechuudha. Pointiin lama gaafa nuuf kennamu fakkeenyaaf 2 3 this point 1 dha. Pointii lammaffaan immoo fakkeenyaaf 4 5 so akkanatti nuuf kennamee akkamittiin develop goonaa jechuudha. Asirratti amma slope nuuf kennamu jechuudha. Pointii kana lamaan qofa nuuf kennee linear function barreessii nuun jechuu danda'a jechuudha. So gaafa kana ta'e maal goonaa
jalqaba irratti slopii keenya barbaadannaa jechuudha. Slope is equals to slopiin immoo change in y over change in x dha jechuudha. Change in y over change in x akka ta'e ni beekna jechuudha. So slopii keenya gaafa haa barbaadannu kana jechuun m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 ta'a jechuudha. So y2 jechuun 5 dha jechuudha. 5 minus y1 jechuun immoo 3 dha jechuudha. Over x2 jechuun 4 dha. Minus x1 jechuun 2 jechuudha. So kana gaafa walirraa isnu meeqa ta'a? 2 over 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun 1 ta'a jechuudha. So asirratti slopiin keenya 1 ta'a jechuudha. Slopii keenya erga argannee hima kana keessaa yookiin pointii kana keessaa tokko fudhannee kan dhiifne too fankishinii kana barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana dhiifne too isa kana qofa fudhannee fankishinii barreessuu dandeenya jechuudha. So foormii fankishinii keenyaa gaafa barreessinu y is equals to mx plus b dha jechuudha. So asirratti maal gochuudhaaf deemna? M keenya yookiin sloopii keenya tokko finneera jechuudha. Kanaaf ynis x kana dhiifnee tokkicha gaafa fayyadamnu x's y's ni qabnaa jechuudha. So y keenya amma meeqa? 3 ta'a jechuudha. 3 is equals to m keenya immoo 1 finneera jechuudha. 1 x keenya immoo maal qabnaa? 2 qabnaa jechuudha. Plus b jechuudha. B erga barbaanne booda fankishinii keessa buusnaa jechuudha. B barbaaduuf jechuudha. B erga barbaanne booda iddoo kana kaawwannaa jechuudha. Kana booda m waan qabnuuf hin xumurraa jechuudha. Kanaaf kuni 3 is equals to kana gaafa baay'isnu 2 ta'a jechuudha. Plus b dha jechuudha. So b keenya maal ta'a? Is equals to 2 gara kanatti dabarsinu minus hin darba waan ta'eef b keenya 1 ta'a jechuudha. B keenya erga 1 finne kana booda fankishinii kana keessa buusudha jechuudha. Fankishinii kana keessa akkamitti buusna? Y is equals to m keenya 1 finneera jechuudha. M keenya 1 finneera jechuudha. So 1 x plus iddoo b keenya immoo 1 finneera jechuudha. So 1 ta'a jechuudha. Kana immoo x koefficientii tokko barreessuun barbaachisu waan ta'eef y is equals to x plus 1 ta'a jechuudha. Y is equals to x plus 1 ta'a jechuudha. So isa kana haala kanaan fiduu dandeenya jechuudha. Okay. Bitaa akkasinitti hin galleef jecha fakkeenyaaf immoo isa kana dhiifne too isa kana osoo fudhannee hojjennee haaluma kanaan dhufuu qabaa jechuudha. Garuu tokko fudhannee hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yaa hojjennu pointii sloopii keenya tokkuma isuma sana finneedha. Fakkeenyaaf buusnee yaa hojjennu y keenya foormii kana keessa buusna jechuudha. Y is equals to mx plus b. So y keenya 5 qabna is equals to x keenya immoo 4 dha jechuudha. X keenya 4 garuu slopii keenya asitti meeqa? 1 dha jechuudha. 1 4 haala kana jechuudha. Plus b dha jechuudha. B dha barbaaduuf jechuudha. So 5 is equals to kun gaafa baay'isnu meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Plus b dha jechuudha. So 4 kana gaafa akka kanatti dabarsinu maal ta'a? Negatiivaan darbaa jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? Negatiiva kanaafuu hir'isa jechuudha. Kana jechuun b is equals to 1 argannaa jechuudha gaafa kanatti dabarsinu. B keenya 1 erga argannee booda amma daayirektuma deemnee keessa buusuudha jechuudha. Y is equals to m keenya 1 qabna. 1 x plus 1 dha jechuudha. 1 asitti barreessuun immoo akka barbaachifne beektu waan ta'eef x plus 1 dha jechuudha. So kunii fi kunii tokkuma jechuudha. Okay, bifa kanaan immoo yommuu kan biraatiin hojjechuu barbaaddan jeneraal foormii isaa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Jeneraal foormii isaa maal ta'a? Y minus y1 is equals to m x minus x1 gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Kun sloopiidha yoo barbaaddan isa kana akkamitti diiguu dandeessu? Y minus y1 is equals to m keenya immoo gaafa diignu y 2 minus y1 over x2 minus x1 x minus x1 haala kanaan hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Okay, itti fufnee hojjennu fakkeenyaaf as keessatti sloopii barbaadudha jechuudha. Kun waan biraan qabu sloopii immoo akkuma hamma barbaannee argannetti jechuudha.
Slooppii keenya kan iddoo kanatti barbaannee arganneera jechuudha. Waanii arganneera jechuudha. So inni kuni slooppii keenya jechuudha. Slooppii keenya waanii arganneera jechuudha. Kanaafuu y minus y1 is equals to slooppii keenya meeqa arganneera? Waanii arganneera jechuudha. X minus x waanii jennee kana jechuudha. Okay. Egaa akkas goone booda amma y1 fi x1 dha kan nuti naqnu jechuudha. Y1 fi x1 naqna jechuudha. Isa kana akka callifnee dhiifnaa jechuudha. Okay, y1 keenya deebi'ee isuma sana jechuudha kan inni deebi'ee dhufu jechuudha. Isuma sanaan garaagarummaa tokko illee hin qabu jechuudha. So y minus y1 keenya meeqa ta'a? Y1 keenya 3 ta'a jechuudha. Is equals to 1 x minus x1 keenya immoo 2 ta'a jechuudha. Isuma kana irratti hundoofnee hojjannee jechuudha. Amma wanta addaa wanti goone tokko illee hin jiru jechuudha. Okay, isa kana y minus 3 is equals to isa kana arabsinu 1x ta'a jechuudha. Garaagarummaa qabu. So x qofaa barreessinu akkasumas immoo 1 times minus 2 jechuun minus 2 dhuma jechuudha. So haala kanaan barreessineera jechuudha. Okay. Amma y barbaanna waan ta'eef y is equals to kana gama sanatti dabarsinaa jechuudha. Kana gaafa gama sanatti dabarsinu positiivaan darbaa jechuudha. So x minus 2 plus dhaan darba waan ta'eef plus 3 ta'a jechuudha. Y is equals to x kuni gaafa walitti daanu positive 1 ta'a jechuudha. Minus 2 plus 1 in positive 1 ta'a jechuudha. Positive 1 ta'a jechuudha. So isa kana wajjiniin direct yookiin tokkuma jechuudha. So karaa kana lamaaniin hojjechuu hin danda'amaa jechuudha. So beekumsa amma kana erga qabaanne waa'ee linear equation irratti amma kana erga jenne as keessatti waa'ee slooppii erga barree akkasumas immoo waa'ee kana waa'ee interceptii ta'uusaa erga barree independent ta'uu erga adda baafannee booda jechuudha. Akkamiin application yookiin linearii kana fayyadamnee biizinasii keessatti manufacturingii keessatti akkasumas immoo merchandisingii keessatti jechuudha. Merchandisingii keessatti bitanii gurguruu keessatti profitii akkamiin hojjannaa, break even analysis akkamiin hojjannaa kan jedhu viidiyoo itti aanuun qaba. Yemmuu isinitti tole chaanaalii kana subscribe godhaa akkasumas immoo namoota barbaadaniif share godhaa jechuun barbaada. Yeroo gabaabaatti jechuudha viidiyoo waa'ee application isaa jechuudha. Kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee simplex methodii barattoonni baay'een akka itti ulfaatu nan beeka. Isarree isiniif hojjedha jechuudha. Masitti turtii gaarii qabaadhaa. Bye.